Wancaa Afrikaadhaa kanaan har'a Naayijeeriyaan Taanzaaniyaa Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo dhaabbenii waliin shaampiyooniin bara 2021 Seenegaal ammoo Boosiyaanaa waliin taphatu. Abdurrahmaan Amin dabalata qaba. Nigeria. Wancaa Afrikaa taphoota ramaddii olmaa guyyaa sadaffaa biyyoota jajjaboo ardichaa waliin morkachiisa. Ramaddichaa jalatti shaampiyooniin Afrikaa yeroo sadii Naayijeeriyaan Taanzaaniyaa waliin morkii cimaa taasisuuf eeggamu. Taanzaaniyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf wancaa Afrikaa injifachuuf morkatti. Naayijeeriyaan taphoota shanas dhiyoo taphatte keessaa tokko qofa Ijiptiin mo'amuun ga'umsa olaanaa irratti biyya argamtuudha. Biyyattiin taphattoota akka Victor Osimhen, Ademola Lookman, Victor Boniface fi Alex Iwobi dabalatee taphattoota sagal liigota Awurooppaa garaagaraa keessaa garicha keessaa qabaachuun ishee akka eeggamtu ishee taasiseera. Taanzaaniyaan taphoota jaas dhiyoo taphatteen tokkolleen osoo hin injifatin imaluun tapha kanaan Naayijeeriyaa waliin morkatti. Biyyattiin seenaa ishee keessatti Naayijeriyaas injifattee hin beektu. Injisaan Naayijeeriyaa Erik Cheeleen gareen isaanii garee eeggamu ta'uu kaasuun biyyoonni waliin ramadamnes garee salphaa miti jedhan. Ramaddima kanaa Tuuniziyaan Yuugaandaa waliin ijibbaata morkatuuf eeggamu. Shaampiyooniin bara 2004 Tuuniziyaan biyyoota tilmaama olaanaa argatan keessaa tokko yoo taatu morkiin tapha kanaan taasistus ni eeggama. And I'm delighted to say that I am joined alongside me by a former Nations Cup winner, a man who knows what it Shaampiyooniin bara 2021 Senegaal ramaddiidaa jalatti Boosiwaanaa waliin morkii jabaa taasisuuf eeggamu. Maqaa Soozza Liyoon of Terengaa jedhamuun kan waamamtu Senegaal Saadiyoo Maaneetiin durfamaa waancaa lammaffaa ardichaa argachuuf garee amma qabdutti abdattee jirti. Boosiwaanaan taphoota 5 darbe keessaa tokkolleen osoo hin injifatin Senegaal waliin morkatti. Kanaaf Senegaal ga'umsa olaanaa irratti argamtu irraa qormaata cimaatu ishee eeggata. Taphoota lama kana dura waliin taphataniinis Senegaal hundaanuu injifattee jirti. Taphataan sarara ittisaa Senegaal Muusaa Niyaakaatee qophii nurraa eeggamu hundaa taasisneerra tapha jalqabaa dorgommichaanis qabxii argachuu barbaanna jedhe. Biyyiti biraa ramaddii kana keessatti argamtuu fi ga'umsa olaanaa irratti argamtu Riippaabilika Dimokiraataa Koongoon Beeniin waliin taphatti. Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo shaampiyoonii Afrikaa yeroo lamaati. Bara kanas biyyoota ga'umsa olaanaa irratti argamanii fi tilmaama olaanaa argatan keessaa tokkodha. Beeniin ammoo waancaa Afrikaa yeroo 5ffaaf hirmaachaa jirtu kanaan seenaa haaraa hojjechuuf taphatti. Jai's in the middle. Mane is two. Mane finds the back of the net and seals the win. Wancaa mo'attoota Italiitiin Naapooliin Bologna injifachuun shaampiyoonii ta'e. Saa'ud Arabiyaatti Bologna waliin kan taphate shaampiyoonii Italii Naapooliin goolii 2-0 injifachuun wancaa fudhate. Lammiin Biraazil Deevid Neres daqiiqaa 37ffaa fi 59ffaa irratti goolii injifannoo lamaan Naapooliif galcheera. Neres tapha walakkaa xumuraatiin AC Milaan irrattis goolii injifannoo galchuun isaa ni beekama. Bara 1991 fi bara 2014-15 shaampiyoonii dorgommichaa kan ta'e Naapooliin yeroo sadaffaa wancaa mo'attoota Itilii kana fudhate. Premier League Englandin Fulham Nottingham Forest injifate. Craven Cottage Nottingham Forest waliin kan taphate gareen Marco Silvaatiin leenjuu Fulham goolii 1-0 injifate. Balleessaa Declan Lewis Kevin irratti raawwateen peenaalitii argatan lammiin Meksikoodhaa Raul Jimenez galchuudhaan injifatan. Raul Jimenez Premier League Englandin rukuttaa peenaalitii 11 rukute hundumaa galchuudhaan seenaa liigichaatiin Yaayaa Turee waliin taphataa seenaa gaarii qabu ta'uun riikardii qooddate. Fulham tapha kana mo'achuu isaatiin qabxii 23 sadarkaa 13ffaatti yoo ol siqu Nottingham Forest qabxii 18 sadarkaa 17ffaa irra. Liigichaan Arsenal qabxii 39, Manchester City 37, Aston Villa 36 dursaa jiru. Liverpool Alexander Isak yaalii baqaqsanii wal'aanuu milkiin xumuruu beeksise. Taphataan isaa fuulduraa Liverpool Alexander Isak tapha torbee darbe kilabichi goolii 2-1 Tottenham mo'ate irratti yeroo goolii galche miidhamee dirreedhaa ba'e. Isak kaleessa qorannoo fayyaa erga godhateen booda lafeen luka bitaa isaa akka cabee mirkanaa'eera. Liverpool miidhamni taphataa kanaa yeroo hangamiif dirree irraa akka isa fageessu ibsuu baatus yaalii baqaqsanii wal'aanuu milkiin xumuruudha beeksise.
Muhammad Salah waancaa Afrikaan Koodii Gaakpoo miidhamaan kan dhabe Liverpool sarri fuuldura Hugo Ekitike qofa irratti rarra'eera. Odeeffannoo miidhama taphattoota waliin wal qabatu kan biraatiin Manchester United taphataa murteessaa kilabichaa Bruno Fernandes ji'a tokkoof tajaajila isaa argachuu dhiisuu malaa jedhameera. Kobii Mayaanonis tapha jimaata dhufu Newcastle waliin taphataniif carraan ga'uusaa dhiphaadha jedhameera. Waancaa Karabaaw Ingilaandiin har'a Arsenaal Crystal Palace waliin taphata. Taphannuusaa xumuraa waancaa Karabaaw Ingilaandiin istaadiyeemii Imireesitti har'a halkan sa'aatii 5 eegaluudhaan Arsenaal Crystal Palace waliin taphata. Torbee darbee taphatamuu fi karoorfamee sababa Crystal Palace Konferensii Liigii Awurooppaatiin tapha qabuuf har'atti kan darbe taphni kun kilaba arfaffaa walakkaa xumuraatiif darbe ta'an adda baasuudhaan waliin morkatu. Pirimeer Liigii Ingilaandiin goolii 1-0 Everton kan injifate Arsenaal har'a taphattoota carraa taphaa hin arganne fayyadamaaf eegama. Sara fuulduraatiin Gabriel Jesus akka taphatu Mikel Arteetaan dubbateera. Taphattoonni dargaggoonni hedduunis tapha kanaan akka carraa argatanis eegama. Crystal Palace ga'umsa Pirimeer Liigii Ingilaandiin dhiyeenya mul'isaa jiru laafadhaaf. Leeds United goolii 4-1 fi Manchester City'dhaan goolii 3-0 mo'ameera. Riikoordiin Arsenaal waliin qabus gadi aanadha. Taphoota 8 darbaniin Arsenaal goolii 8-3 Crystal Palace injifateera. Tapha har'aatiin kilabni injifate walakkaa xumuraatiin Chelsea waliin taphata. Waancaa Afrikaatiin Ijiptii fi Afrikaan kibbaa yoo injifatan Maalii fi Zaambiyaan qixa ba'an. Ramaddii baadhaanii Agaadiritti Zimbaabuwee waliin kan taphatte shaampiyooniin Afrikaa yeroo torbaa Ijiptii duubaa ka'uun goolii 2-1 injifatte. Zimbaabuween goolii Pirinsee Duub daqiiqaa 20ffaa irratti galcheen dursa qabattus Ijiptii gooliiwwan Umar Marmush daqiiqaa 64ffaa irratti Muhammad Saalan daqiiqaa 91ffaa irratti galchaniin milkiin eegalte. Bara 2017 fi bara 2021 Muhammad Saladhaan durfamaa waancaa Afrikaaf osoo hin milkaa'in kan haftee fi erga waancaa Afrikaa fudhattee waggoota 15 kan guutte Ijipti shaampiyoonii ta'uuf carraa goolii uumte. Itti fayyadamuu irratti hanqina qabdu fooyyessuutu irraa eegamaa jedhame. Ramadduma kanarra Maraakaashitti Angoolaa waliin kan taphatte Riippaabilikni Afrikaa kibbaa goolii 2-1 injifatte. Osiwaanii Apolosii fi taphataan Barnilees Foster gooliiwwan injifannoo lamaan Afrikaa kibbaaf yoo galchan Shaw goolii injifannoorraa Angoolaa hin oolchine galcheera. Afrikaan kibbaa waggoota lamaan dura waancaa Afrikaatiin sadarkaa sadaffaadhaan goolabduuf tapha ramaddii jalqabaa yoo injifattu waggaa 21 booda kan jalqabaati. Tapha ramaddii itti aanuun Ijiptii Agaadiritti Afrikaa kibbaa Zimbaabuween ammoo Maraakaashitti Angoolaa waliin taphatu. Ramaddii A irraa kaleessuma Zaambiyaa fi Maaliin goolii 1 qixa ba'an. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 11ffaadhaan boru Nageellee Arsiin Walwaaloo Bahar Daar Faasil waliin taphatu. Taphoonni liigichaa torbee 11ffaadhaan boru kan eegalan yoo ta'u istaadiyeemii Finfinneetti guyyaa sa'aatii 7 eegaluudhaan Nageellee Arsii Yuunivarsiitii Walwaaloo Addagiraat waliin taphata. Nageellee Arsiin torbee 14ffaadhaan Faasiliin goolii 1-0dhaan yoo mo'amu Walwaaloon Buna Itoophiyaa waliin goolii 1 qixa ba'uun walitti dhufu. Borumaa istaadiyeemii Finfinneetti guyyaa sa'aatii 10 eegaluudhaan Bahar Daar Faasil waliin taphata. Adaamatti ammoo guyyaa sa'aatii 9 eegaluudhaan leenjistoota hojiirraa kan kaasan Arbaa Mincii fi Maqalee Sabaa Indarstaan waliin taphatu. Arbaa Mincii erga baankii daldala Itoophiyaatiin goolii 3-1 mo'atame booda leenjisaa kilabichaa Barakat Daamuu hojiirraa kaasuun Abbabaa Buxxaaqoo leenjisaa yeroo gochuun qacareera. Maqaleen erga Hadiyyaa Hosaanaadhaan goolii 2-1 mo'ame leenjisaa kilabichaa Gitaachoo Daawit hojiirraa kaasuun Tsaggaayee Kiddaanamaaram qacareera. Boruma Adaamatti sa'aatii 12 eegaluudhaan miira injifannoorra kan jiran Hadiyyaa Hosaanaa fi Walaayittaa Diichaan waliin taphatu. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaadhaa kana Bunni Sidaamaa qabxii 21, Faasil 20, Machaal Hawaasaa Itoo Elektirikiif Hadaamaan qabxii 17 hanga sadarkaa 6ffaatti qabataniiru.